sirreeffadheen gara maatii kootitti deema jedhee yoonani. Ergaan qaba dubartoota biyya hambaatiif na dhaggeeffadhaa yoo gurra qabaattan siniin jechuun barbaada. Hanga dhumaatti namoonni sooshaal miidiyaa karaa feesbuukii, karaa tiiktookii, karaa iimoo, karaa garaa warri wal bartan wal jaalachuudhaaf karoora garaa warri qabdan adaraa keessan kana siniin jedhu gaafa biyya hormaa deemtanii kontiraataa waggaa 2 haa ta'u waggaa 3 waggaa 4 haa ta'u gaafa fixattanii obboleessa kee yookaan obboleettii kee haadha kee yookaan abbaa kee warra booleetti geggeesse qofaan gaafa galuuf kaate na eegaa na fudhaa akka na gaggeessitanitti jedhaa malee duuriyyee abbaa sagalii karaa sooshaal miidiyaa fuula tiiktookii iimoo wal bartanii akka na eegi hin jenneen dhaamsa sinii dhaamaa sinii jechuun barbaada. Viidiyoon amma laalaa jirtan kuni viidiyoo ganaas laalaa jirtan waan baay'ee nama gaddisiisudha. Obboleettii tokko biyya ambaa keessatti wal baranii karaa sooshaal miidiyaadhaan wal baranii sin fuudha, sin jaaladha, sin kutama, sin du'a jedhanii wal jala gangalatanii egaa karaa sooshaal miidiyaadhaan qaamaan otoo hin taane galuu ga'eera waan ta'eef booleetti na eegi jetteeni innis waan qabu uffatee dibatee tsadaa zanaa jedhee gara boolee deemee eegee sana booda isheenis booleetti dhuftee shaanxaa qabattee waa hundumayyuu harkaa fuudhee waliin gara hoteelaa adeeman. Haa ta'u malee hoteela sana keessatti maaltu ta'e maaltu ishee mudate isa jedhamu immoo walduraa duubaan viidiyoo irraa dhaga'uu dandeessu waan ta'eef guyyaa 3 hoteela wajjin bulanii mana siree wajjin bulanii guyyaa 3 gidduutti guyyaa arfaffaa mana maatii koon deema jettee uffatas shaanxaas waan qabdu hundumayyuu algaatti dhiistee isas iddum tokkos manuma algaatti shaanxolii wajjiniin bakka algaatti isa dhiistee deemte mana rifeensaa sirreeffachuu. Mana rifeensaa sirreeffattee sana booda biyyatti galuudhaaf maatiitti galuudhaaf waan ta'eef gaafa ishiin rifeensa ishii sirreeffattee dhuftu shaanxaanis innis wanti ishiin qabdu hundumtu mana algaa sana keessa hin jiru siniin jechuun barbaada. Viidiyoo kanarraa waa hubattu adaraa siniin jedha hanga dhumaatti nu dhaggeeffadhaa. Riyaa koo kana waggaa 5 wal erga wal barreen talitti kana faana garuu icciitii isa kana natti mattee hin beektu. Eenyutu si eegan jedheeni obboleessa koo hangafa kootu na eeganaan jette. Ergaachi geessee garuu garatti baafattu garatti dubbattu wallaallan dhuftee kana natti odeeffatti jechuudha. Guyyaa 3 mana algaa ishii faana buleeti. Gaafa ishii gara warra kootiin deema jettee manuma algaa sana keessatti mi'a ishii dhiistee mana mataa deemtu waan ishii godhee bade dhaggeeffadhaa. Yaada koo burtee nagaa waaqayyoo siif haa ta'u sin jedha koodee koo maallatti dubbataa Isin hin gadu sin jedheen isinitti haasa'aa jira. Akka irraa barattuuf of wallaaltu hundi ta'e jechuudha. Waggaa dheeraa wajjin ture tokkotu ture. Innis maal seete guyyaa kaleessatti guyyaa dheengaddaa wajjin hin turre. Har'a mataa koo sirreeffadheen gara maatii kootitti deema jedhee yoonan hin jedhu gara mana mataa deemee yeroo nani dhufu miini koo hin jiru. Wayii gadaanaallee boorsaan harkattanii qabadhu hin jiru bilbila tokkitti qabadhee bahee tokkitti hin harkattafee. Fumata naa kenni gaadhoo koo waan hin godhuun qabu waan jedhu waan hin dubbadhu dhabes hin taa'aa jira. Dhageessaniittu wanta baay'atu jira garuu hunda isaas hin dhageessisuu hin barbaadu. Yaa ijoollee keenya yaa shamarran keenya daraa rabbii waaqan isin qabu of eeggannoo guddaa taasisaa. Of eeggannoo guddaa taasisaa dhiira guyyaa tokko ija keessaniin hin argineen bolee dhaabbuu na eegin jedhinaan. Maal odoo salphattanii nun salphisina hedduu keetu kanaa jira. Inni si gaggeesse dhaabbatee si haa eegu. Haati kee abbaan kee dhaabbattee si haa eeddu. Qobaan dhalanne bineensa miti sini. Bineensi ulmoo fira qaba. Tinoo kana kenke dhumni shamarran biyya arabaa kana jechuudha. Dhugaa rabbiitifu nadheen ta'u. Egaa obboloonni biyya hambaa jirtanis viidiyoo kanarraa waa hubattaniittu waa xiinxaltaniittu borutti maaltu na mudataa maaltu na mudachuuf kan jedhullee isinillee fageessitanii viidiyoo kanarraa akka waa barattaniif viidiyoo kana maxxansuun na barbaachise waan ta'eef adaraa obbolaa koo kan taatan adaraa of eeggadhaa. Jaalala sooshaal miidiyaadhaan kan wal qabatu kana hin amanina. Eenyummaa isaa qoradhaa. Ilma eenyuuti biyya eessaati duuba isaa maaltu jira haadha manaa qabaa hiriyaa qabaa eessadha kan jedhu kanallee qorattan malee akka hin jaallanne yoo jaalachuu barbaaddan immoo galaati biyya
biyya ormaatti jaalachoo ton taane galaati biyya abbaa keessanitti ilma eenyu akka ta'e amalli isaa maalidha kan jedhullee xiinxaltanii qorattanii bira geessanii gara jaalalaatti seenuun dirqama keessa waan ta'eef biyya ormaa teessee qarshii keessin ergiini jaalalan taane keessa galtee sammuun hin qoramiini ofiis qoramtee maatii keessin qoriinsiin jechuun barbaada ergaan hin qabu kanadha waan ta'eef sheer koppiliinkii riippoostii gochuudhaan nu duukaa dhaabbadhaati. Dubaroota biyya hambaa jiran kanaan ergaa konaa qaqqabsiisaa isiniin jechuun barbaada warri mudannoon kana isaan hin mudanne borullee akka mudachuu isaa hin dandeenyetti obbolaa keessan oolfadhaa isiniin jechuun barbaada adaraa oromummaa sheer godhaa bakka hundumaa haa ga'u isiniin jechuun barbaada waan dhaggeeffattaniif galatooma horaa bulaa deebanaa shaaloom sheer godhaa.